mootummaa gargalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran. Kun mootummaa kuffisni agarree jirra barbaachinaa minuuti. Kuffisuu barbaadan har'a gaafa muuxannoo qabnu dhiisi. Gaafa tiyoorii qofa qorannee jiru lafaan keenya agarsiifnee jirra. Nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun ni deemaa jiru. Mootummaan ofiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya hin barbaaddu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jiru kun akka nurratti hin qubnaan lalla'u jirra. Akka nurratti hin qubne. Yaa Jawaar gara Itoophiyaa mi Afrika maayyuu qilleessa isii keessan bayinii isiin jenna. Dhagaa har'a qawwee waggaa qabaata. Angoon waan nama gootu beekta. Onnee hin jirre nama akkamiiti. Gaafa na sallaa baradhu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture. Galgala waggaa diimaan jalaa dhumte na ergan. Shubbutii kan kennan. Shubbutii waggaa qabate dukkana sana keessa onneen tiyya wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu. Gaafa isiin na bira jirre manaa of abbaa uumuu hin sodaadhe. Gaafa tokko osoo akkasitti deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee agarree qalee aanaa fi qawwee fi talaa sallama caasee jechuudha. Harka ati gartuu kana rasaasaa akkana nama. Sanuun qaanfatanii nuti mootummaa Oromoo biyyaan. Mootummaa galma keessaa baasuu danda'ama. Jawaar garuu haga ammaatitti uummata Oromoo onnee uummata Oromoo keessaa Jawaar baasuun hin danda'amu. Maqaa Oromoo fuudhanii kufanii maqaan keenya lammata kan deebinetti maqaa Oromoo kan qabsoo aarsaa meeqaan Oromoon faayidaan qabdu Oromoon bu'aan qabdu fayyadu san aarsaa qeerroo meeqa attamiitiin ummata keenya deebinee boonsine amma qaaneessu jiran. Achi qabuun as qabuun hin jiru ammaa achi. Wanni tuttuqan hinkaan yoo sochoosan buqqisuu malee dhibee hamaa namatti taate. Namni Oromoo ta'ee jara kan hoggaa argu waan isa balleessaa isaanii laafina isaanii darrina isaanii qaanii isaaniitiin hin qaaloofne hin jiru. Dhugaadha hamma tokko yaaluun dirqama humni ajaa'iba isaanii firraa muran jechuudhaaf murreellee dadhabu. Kana booda maqaa keenyaan daldaluu akka hin dandeenye isaan. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya baga nagaan dachaatan dhuftan isiniin jecha kuni afgaaffii guyyaa har'aan kana biyya Jarman keessatti hawaasa Oromoo Jarman waliin obbo Jawaar Mohaammed marii bal'aa guyyaa har'aan kana taasiseetii jira. Gaaffii fi deebii obbo Jawaar Mohaammed gaafatanii obbo Jawaar deebii kennee kan dhaggeeffatan tahaa yaada keessan nuuf katabaa waliifis daddabarsaa turtiin waliin taasisaa isiniin jenna. Sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsita warri Jarman. Ino yeroo hedduu akkuma hin jirutti rakkoon biyya keenyaa dhufaaftee biyya namaa gaafa dhufnu ambaasadara biyya keenyaati, ambaasadara uummata keenyaati. Wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan, hojiidhaan, bultiidhaan, hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biitii isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabbuu yetti jechuun biitii tunis uummanni keessanis kabaadiyyatti hafe gaafa isin wayyooytanii isaan illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isaan isin erguu keessaniif hin gaabban jechuun ni gaabbanire. Tinggal punikan sawan berarti ni. Wan dalai ni tinggal bi. Mal dalai ni. Cungkursa ni orang ni. Dua kamu ni baban ni. Tersimo lah pakaian ni. Tersimo sama juti ni. Orang kita ni kamu. Aku madura anggora jadi bum. Nak kamu boleh ni. Kesa kita bahana itu sini ni mu. Isin dubbi agar huloo hin mari'an. Kitaabni kun seenaa ani si wajjin dalage waan biraan qabu. Waan dalayne keessatti Jarman keessatti waan dalayne, Minnesotatti waan dalayne, Oromiyaatti waan dalayne, biyya keessaa fi biyya baqatti waan dalayne tokkoffaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabsoofne hin gaafatu jechuudha. Dhugaa keenya nutuman nu cabsan jennee alaan alaa way wajaan teenye saba guddaa irraa dhalanne ummata guddaa irraa dhalanne
keessatti bobboo'ee jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessa jijjiirama finnee jechuudha. Har'a hoo boqota jaan darbe kana keessatti waa'ee keessa daban gariin kaawwina galman geenye gariin kan eegariin nutti dhufu amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajaa'u xiqqoonni tuquun barbaada. An dubbachuu eegalaan baanaganii jiran rirrifatanii jiran akkam jechuun jiran. Waggaa lamaan dabre kana waggaa lamaan dabre eegalee dhaabee booda itti hasaasaatiin ture. Amma immoo itti iyyuun eegale. Itti iyyinee itti lallannee dhaga'uu baannaan iyyisuutu illee dhufa jechuudha. Kana beekuu qaba namni. Mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran. Lakki. Kun mootummaa kuffifni agarree jirra barbaachinaa ni nuti. We have done it. Kuffisuu barbaadan har'a gaafa muuxannoo qabnu dhiisi. Gaafa tiyoorii qofa qorannee iyyuu lafaan geenye agarsiifnee jirra. Nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhu ni deemaa jirru. Mootummaan ofiiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya hin barbaaddu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jirtu kun akka nurratti hin qubneen lallabu jirra. Akka nurratti kun mootummaa maqaa Oromoo baallattee maqaa Oromoo nyaatti. Mootummaa maqaa Oromoo baallattee Oromoo salphifte qaanessite kana nurratti akka hin qubneen lallabaa jirra malee ofiiyyuu kutu jirti waan kuffisuu ajaarraa hin qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakkaa ergan dhaabee itti hasaasnee sossobnee biyya nagee buusa. Diinagdeen kufe maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhannee dadhabne. Kadhannee dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraaruu danda'a. Garuu immoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii bubboo toomse kanaan itti fufne jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessuu hin hayyannu. Biyya teenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqa ta'an waan biyya sanitti taane bineensu hin taane har'a bineensu keessaa beekuun salphisuu hin hayyannu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra lallaba keenya dhaggeeffadha. Duraan dursee Jawaar Muhammad baga rabbiin nagaan gara biyya Jarmanii si fide siin jedha. Maqaan kiyya Umar Haji Bariisoo jedhama godina Arsii Bahaa. Aanaan kiyya Sabure. Kana caalaa gara biraa himachuu fi maatii biyya nu jira. Inni itti aanu yaa Jawaar nuti Oromoon ala jirru miidhamnee jirra yaada keetiin. Keessi nama kanaa hundi gaafa hidharraa hidhamterraa kaasee hanga gaafa har'a wal agarru kanatti yaaddoo guddaa keessa jira. Duuti haccaaluutu haga har'aanu miidhee dheebuu nuti ta'e. Humnaan baafachuu waan hin dandeenyeef guyyaa itti eegaa jirra. Ani akka ilma Arsii tokkotti waan sii dhaamu akka obboleessaa tokkotti. Jechi ati du'utu malee Itoophiyaa keessaan bahe jette sun akkuma jirutti ta'ee Itoophiyaan haccaaluu nyaatte sin dhiistu. Yaa Jawaar gara Itoophiyaa mi Afrika maayyuu qilleessa isii keessan bayinii isiin jenna. Ati tokkotti ta'uu dandeessa nama garuu Oromoo hundatu kufa. Waan milishaan maatii keenya godhaa jirtu dhugaa isinitti maa waan nama boochisu. Inni miidiyaa irraa waan mul'atu miti nuti keessaan quba qabna. Isa mana nyaataa banate. Nyaata irraa nyaatanii osoo birrii kafallee biraa deeman milishaadha jedhanii mootummaan akkanaan jiru addunyaa kanarratti argineerra biyya 8 torba taa'ee argeera waan akkanaan jiru. Kanaaf yoo nu caalaa waa'ee kana hin beekta tokkoffaa mootummaa kana sirriitti quba qabda sirraa'uu danda'a jettee yaadda Dr. Abiyyiin kun nuti Abiyyii miti osoo naamdanyaallee nu bulchite nuti nama haadha Oromoo hin tunne abbaa Oromoo hin tunne ijoollee Oromoo tunne barbaanna malee Jawaarii ta'uu
gaafii miti. Abiyyi Sirraa'ee gaafilee Oromoo sannuu deebisa jettee yaadda. Moo tasfaa kutannee rabbi qirqanneetiin qophoofne haa kennu. Gaafii kiyya kana fixadhee galatooma ulfaataa Oromootiya yoo balleessille na offolcha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين duraan dursee obboleessa keenya Jawaar rabbi baga nagayaan waliin nu fide rabbi baga nagayaan waliin nu fide kana booda waan hin jechuu fedhu obboleessa keenya Jawaar si qabaachuuf ni gammanne rabbi nu umrii dheertuu si haa kennu dura irratti dabri warri mootummaa irra jiru kunis Oromoo isaan qabaachuuf illee ni gammanne ani dhugaan sitti haasawa kee maayyii irratti reetu waan ati jettu waan hin irraa fudhu wal mari'annee ala kana keessatti takkitti irraa maayyii jarri guyyoo tolanii qaceelan akkatti isaan qaceelchuun wajjin jibbaata goonee gaafannaa jedhu ani kana fakkaatutti ammallee ati abdiin gara saniitiin ni jirti jechuudha dubbiin teen akka na barsiifti Oromoon akka jedhu ijibbaata maayyii gaala biyyee obaasanii jaal atiis Oromoo Dr. Abiyyiin Oromoo eeggadda gaafa bakka takka jirtan hedduudha nu gammachiiftan ani amma kana agarta amma taa'utti olii arani harka ati gartu kana rasaasaa akkana godhu akka wayyaane Saudi Arabiyaa taa'eetiin gaafii takka si gaafadhe qilleensa Oromiyaa bilisoomsine yaa jiroon yoo qilleensa kanarraa isin buusan maali jiraan jennaan deebisaan ati naa godhu yoo buusan irratti deemee rabbiin umriin si haa dheereysu dachiin dukkanooyte gaafa sanii falmuu baaftee akka reefu dubbatte sanitti warra taankii fi baankii qabu biyyaa baaftee maqalee galchitan tokkummaadhaan dhufte wanni sun tokkummaan dhufte mee kamitti yaa obboleessi fi anima abbaa hiyyaan Oromoo tararradha obboleeyyan kiyyaan itti dhaga harkaatti gartu gargargaa harki kun nanaaf amma ana qofaami namni Oromoof naaffate kumaantan galaasaa Jilboo jaarraa abbaa gadaa jaarraa kana hunda wajjin ture shuumoo wajjin waan tokko gameessa waliin nyaan baru isaan karaa rabbii deemanii du'anii warri naaffatee miila dhabe ka ija dhabe Oromoon irra dillikkaas jirtu kun naafa Oromoo ka maqaa Oromootiin naaffatee Oromiyaa keessatti akka waan gaggadaran naaffateetti warra isaaniitti galee naafummaan isaa warra isaanii jikkuu jirtu namni qophaa'u jira namni kuma qaba hin jiru. Carraa kana argachuu kiyyaa fi warri carraa naa kennitan hedduu galatooma. Jawaarii kenna baga nagaan dhufte baga walitti baane sitti mufannee turre mufaatii sirraa qabnaa turre har'a immoo afoofnaa liillaasii jennee si araaramnee jirra nutti dhuftees gammannee jirra gammachuun teenya gammachuu hamtuudha gammachuun nutti dhagama gammachuu akkanatti ibsattanii jara keenya akkana garaadhaan haa ta'u wanni kun Jawaarii onnee ummata Oromoo keessa jira onnee ummata Oromoo keessaa namni baasuu hin dandeenye Jawaar mootummaa galma keessaa baasuu danda'ama Jawaar garuu haga ammaatitti ummata Oromoo onnee ummata Oromoo keessaa Jawaar baasuun hin danda'amu ammallee wanni ani warra as dhuftan kanaan ijoollee dardara kanaan humna kanaan wanni ani isinii dhaamu wanni ani Jawaariif illee dhaamu achi qabuun as qabuun hin jiru ammaa achi wanni jirtu kan hinkaan yoo sochoosan buqqisuu malee dhibee hamma namatti taate kanaafi ammallee mariin goonaa kan jedhu kun warra gurra arbaa qabu ka dhaga'uu hin barbaanne san waliin marii goonaan kun yaa Jawaarii keenya ammallee naalli hin fadne mee irra deebi'iit ilaalii akkamitti ilaaltaa lammaffaa gaafii kiyya warroota si deeggaranis warroota si jibbanis
warroota si afoo dhaabatanis warroota si cinaa dhaabatanis amma achi akkamitti ilaaltaa adeemsi istiraateejiin haaromni ati baaftee nu masakuu dandeettu karaa keenya nu akeekuu dandeettu maal fakkaataa kanammoo nusi waliin jirra akkuma ati nutti deebitee nullee sitti deebinee jirra kana waliin taanee hunda tokko taanee gara tokkotti akka nu cofnee deemnu akka nu masaktu gaafii si qabu asumaan si xumura jiraadhu horii bulli nu jiraadhu si jaalanna waa maraafu rabbi bakka deemtutti bakka bultutti si haa eegu si jenna galatoo ammoo gaafii gabaabaa tokko si garaafadha gaafii nan si gaafadhu muuxannoo asiin dabre irraa fudhattee biyya san ka bulchaa jiru shiftaa lamatu bulchaa jira akkuma tuu jettee tokko shiftaan magaalaa bulchu ka biyya bulchu kun shiftaan ka bosona jiru ka baadiyaa oromiyaa bulchu baadiyaa biyyaa bulchu sirna kana yookaan jallaa duraan qajeelchu sirni kun sirna jallaan kun qajeeluu danda'amoo gabaabumatti region change dhamoo reformiidha reformii yoo ta'e sirni muuxannoon wanti kun nu baasa biyyi suni biyya taati ka jedhu si gaafachuu barbaadee galatooma asirratti gabaabsu. Gaafii sadiin qaba tokkoffaani sirni filannoo Itoophiyaa iftoominaa fi hirmaannaa dhabuun akkasumas mormitoota irratti dhiibbaan jiraachuusaa ilaalchisee furmaataa fi tarsiimoo maal fakkaataadha gaafiin biyya tokkoffaani. Lammata paartileen gara paartii badhaadhinaa itti makamu booda sirna federaalawaa sabaa kufee waggoota 6 darban keessa walitti bu'iinsa fi waraana uume sirna dimokiraatawaa federaalawaa fi hunda hammate ijaaruuf tarsiimoo fi yaadi keessan maal fakkaata? Gaafiin sadaffaa ammoo yeroo TPLF buuti jechuudha uummanni baay'ee gammadee fi gaafii wareegamaaf naaf deebi'ee jira jedhanii abdii guddaa qabaachaa turan haa ta'u malee waggaa 6 darban keessatti abdiin uummanni wareegamaaf kafalesani gaafii isaanii hin deebine akkamitti amma uummata waliin haala haaraa keessatti abdii fi gaabbii isaanii gara bakka duraanii olitti deebisuu fi akka gara fuulduraatti bu'aa dhugaa argatan gochuu danda'ama. Galatooma gaafii ammoo gaafiin kiyya bineensa Finfinnee jiru yoo ofirraa kaasne bineensa kaabaa yuusaa dhusan akkam godhuu qabna akka gara Finfinnee dhufne maal godhuu qabna ka jedhu inni biraa ammoo ati qabsoo keessatti oromummaan beekamta waan qabsoo keessatti akka oromummaatti beekamtuun sana har'a maqaa Itoophiyaallee itti matteerta isaan ammoo warra gura duuchatee deemu waan ta'aniif wal siisimataa akkam waliin sirrakkisuu laata kan jedhu inni biraa ammoo abaa'oo akkuma targitu warri amma galee kun dhugamatti warra mootummaan kun achi kaatee gale moo waldhabdee isaan keessa uumameetu gara biyyaa galche ka jedhu isiillee nu caalaa shoora guddaa waan qabduuf odeeffannaa waan qabduuf akka nu ibsitu ijoolleen muka jiran amma marroollee dabalatee dhugamatti araara kadidu sheexana malee namni jiru beekte jara kana osoo qaamni sadaffaan bakka jirutti araara ta'e namni jibbu hin jiru sanaafuu warra amma muka jiru kana yaadaa fi hamileen akkami bira jirtaati maali mee ilaalchi kee jala irratti umura irratti ammoo wannan jechuu barbaadu yeroo ammaati Jawaar instituushinii tokko jechuun kiyya Jawaar mootummaa tokko kan mormu jira yeroo ilaalchi keenyallee garagara ta'e addunyeetii bira dhaabannee korma keenya korma goonee kaanee komii qabnutti dhiyeeffanna kanaaf nama waan jechuu barbaadu ammatti namni jiru goonni Oromoon baay'een illee yoo jiraate namni hayyuun nu jiru Jawaar maal jettan inni lammaffaan ammoo goonni jiru ammoo namni lammaffaan marroo akkana jedha an fidadhe galatooma. Gaafiin duraa warri mootummaa yoo nyaata noo fayyadamtoonni sheeka tokko nama ture yoo kan naanjanyaan kun halaali waraani jennaan yoo nyaatu baate halaali jennu. Kanaafi wal nyaachuu bira osoo hin dhayine furmaata jiru barbaachisaadha. Wal nyaachuun nan dhufnaani ani nyaatu fi nyaatamu illee qophiidha. Qabsoo gadi bayanii
qabsoo gadi ba'anii maali sirbaa gabbaanii morman gadi batanii jiran. Kanaaf dhugaa qabna nama nyaachuudhaan deemu na nyaachuudhaan deemnaan garuu fira nyaachuu waa immoo jechuudha. Kan biraa waa'ee milikaa kakaafte wanni akka milikaa uummata keenya miidhaa jiru. Biyya sanitti qaama lama walatu waan barbaade kana mala illee nama dambe. Abiy Ahmed inni milikaan humna lama. This is crazy, isn't it? Abiy ministeerri isa gaafatu hin jiru, paarlamaan isa gaafatu hin jiru, maallaqa biyyaa biliyoona 10 baasee masaraa ijaara paarlamaan ogaa gaafate na gaafachuu hin dandeessan jedhan. Milikaan dhufeeti mana keetii nyaatee kama ogaa eeggan hin qabaru namni na gaafatu hin jiru siin jedha. Milikaaf Abiy dhabe biyyi dhugaa itti himu. Kanaaf Abiy birraa wala milikaan ta'u matarraa dhaabuu qabu dirqama. This is a must. Irratti jiruun barbaachisu jechuudha. Abboon biyya qabsaan gameessoonni jedhanii waan qabsoon keessa dabarte ijoollee kudha irraa dhageesse yaadni beelee naa gala dhugaadha reeffa aanaadhaan reeffa lammiifi sagal garagalchanii nan dhugaadha uummanni Oromooti nu sagalii sagal garagalchanii jira abbo gaafa duraa isaan angol dhufan hin ta'uu namni kun jennaan ni ta'a jettan eegesin ni ta'a jettan hangamuun ta'u waan yaanga isaa kan rabbiin doongora malee hawlii deeysan tana tasirrii hawwan deemuun jennan garii gargaar jettanii dhaqee gargaare amal lama jalan bartifadhee anama waa midhamne jechuun sammoolee hidhatee hidha hoggamoo wanti isin eegaa turtan maali xiiqiidhaan galbee qabsoo akka biriinsi yeroo akkasitti sirni dadhabee jiru sanitti akka biriinsinu barbaadan garuu meebii waggaa lamaan duraasan meebii muuxannoo hin qabaanne ta'a tarii nuti itti gargaare mee amma lolallee seenanii jeequmsallee seenanii qalbii horachuu oolanii itti lallamuudha itti hasaasuu wayyaa dhiibbaa itti uumuudha hundi wayya jenneen amal lamaaf walakkaa marqifannee mooyyee hin carraabne jarri guyyarraa guyyaan itti hammaachuun ala biyya diimaa intarra dhiiraati arrabar Abiy Adaanee Shimallis bulchaan naannoo Amaaraa Finfinnee waliin ba'e fuul jedhi bara nothing left biyyi abbaa fedha keessa jedhu namni asii anannoo bareede yeroo dhiigee badhaadhoon kasiraa hin beeku kasisaa hin malee bikki dhiigetti hin jiru naannoon Amaaraa to'annoo jalaa ba'e Tigraay to'annoo jalaa ba'e Oromiyaan ba'e amma Somaaleetti illee deemumsee eegalee jechuudha biyya rirmi nyaatee fitus jira maaliif jedheefu muni guddaan tokko yoo jiraate jedhan muni guddaan tokko qe'ee yoo jiraate rirmi nyaachuun jira keessaan Oromooti jira carraa lama qabda tokko qoqqooyitee muka gamaa gamana cinaa dhaabdee tursiisuu yaaluudha san yaalaa turre hangamma kuftee jirti mootummaan waan hin jirre utummee bira taa'u jiru turus to be told muka akkasii jiru sani qoqqooyibaa hanga yoon deemtan gaafa tokko qilleensi dhufee sirra kuffisaa jechuudha isinitti immoo Oromoo mootummaan kun kufuun qarqararra jirti nurratti akka kufneetiin lallabu jiru nu qabattee biyya Itoophiyaas qabattee maqaa Oromoos qabattee kuftee zamana Oromoo maqaa sanuun qaanfatanii nuti mootummaa Oromoo diigaan maqaa Oromoo fuudhanii kufanii maqaan keenya lammata akkan deebinetti maqaa Oromoo kan qabsoo aarsaa meeqaan Oromoon faayidaan qabdu Oromoon bu'aan qabdu fayyadu san aarsaa qeerroo meeqa attamiitiin ummata keenya deebinee boonsine amma qaaneessuun jiran namni Oromoo ta'ee jara kan hoggaa argu waan isa balleessaa isaanii laafina isaanii darrina isaanii qaanii isaaniitiin hin qaanofne hin jiru
We are embarrassed on their behalf. Kanaafi dhugaadha hamma tokko yaaduun dirqama. Humni ajaa'ibanii firraa muran jechuudhaaf murreellee dadhabu. Kana booda maqaa keenyaan daldaluu akka hin dandeenye isaan maaliifi we deserve better. Oromo deserves better. They are unfit. Ethiopia fi Oromo hogganuudhaaf they are unfit. Ready ga'umsa hin qabani qabaachuuf illee hin ta'an gad deemaa jiran akka hiddamu fa'aa. Namni bara hoggaangoo qabate muuxannoon qabu nama hoggaangoo qabate dongora hojjeta. Yeroo wayyaa deema. Hundarri gad deema abataa gadaa. Hanga boolla taakkuu beekan ta'uu isa deemu deema. Kana jechuun inni dhiibu jiru. Warra qabsoo irratti miilame rakkoon ijoollee amma warra jirtu hamaan jibba qabsoolaa qaban jibba keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu jibbi isaan qaban dhufa keessa jira. One of the most damaging thing namni qabsoo keessa ture kaasaa fedhe itti maxxanee faarse ka isaan salphisanii ari'an malee nama tokko mee naa hima maqaan ta'u warra nu biraa gale hogganoota adda bilisummaa Oromoo ka isaan jalan maxxifatee isaanii goree nu lolaa ture amma bara salphisaniiti kararra gataa jira jechuudha. Ati kan namni beeyne ka Dagarii fi Jaajaa fi Daaroo Billiqaaf Daaroo Abboonumatti madaa'e ka achitti amma rakkataa jiru jedhe gaafa gallee propoozaala dhiyeessee turte kana fandiin qabsaa'ota miidhamanii maatii isaanii deebisanii ijaaruudhaaf tumsuudhaaf barbaachisu. Oromiyaan qabeenya guddaa qabdi. Wanni tokkichi isaanii tokkichi ijoollee bilchiginna amma hattu nama kuma tokko miidhama kuma tokko gargaaruu danda'a jechuudha. Isaan garuu miidharra miidhoo maaliif qabsoo keessa waan hin turiniif nama qabsoo keessa ture jibba hamaa keessaa qaban gargaaruu qofaa miti. Gaafiin biraa shiftaa lamaan ka jetteef ka bosona galee bar seera ala jira. Shiftaan biyya rakkisaa jiru hunda caala shiftaa maqaa mangistii qabu. Shiftaa bosona galee waan qeedhaan hiimee caakkatti isa galche san furrees madaddeeffanna san. Ijoollee keenya ta bosona jirtu ijoollee keenya qofa osoo hin ta'in ijoollee Amaaraa ijoollee naannoo adda addaa dhiibamanii bayan. I know these people ni beekaa bara ilaalcha garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Ijoollee amma waboo jaamaniis ijoollee faannoo jaamaniis hedduu isaanii akka amma fintaaleeyyii jaanii warra itti ooman kanaa miti. Ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu ijoolleen tuni ka Eertiraa turees ka bosona turees dhufeeti Abiy Ahmed jala siree qabaachaa ture waggaa tokko lamaaf. Samboona dirreen siyaasaa dhiphatee namni jiinuu dadhabee dhiifatee bosona gale. Shiftaa caakkaa jiru san waan caakkatti waan bosonatti isa galchisan furreen qeetti deebinaa jechuudha. Siyaasaan biyyattii dirree irratti akka furamtu. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirra gara afaan warra siyaasaatti akka deebitu goona. Shiftaa mootummaarra jiru yoo sirraa baannan akkuma warra isa uumee sanitti lafaan geenya. There is no way around it. Aangoo mootummaa qabatanii masaraa mootummaa keessa ta'anii qawwee mootummaa kan qabeenya ummataatiin bitame qabatanii shiftaa ta'anii guyyaa halkan nama saamaa oolu itti dhiifamuu qabu jechuudha. Dhagaa har'a qawwee waggaa qabata aangoon kun waan nama gootu beektaa? Onnee hin jirre nama akkamiiti? Gaafa na sallaa baradhu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture. Galgala waggaa diimaan jalaa dhumte na ergan. Shubbutiin akka kennan. Shubbutiin waggaa qabate dukkana sana keessa onneen tiyya wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu. Gaafa isiin nama jirre manaa bakka uumuu taate. Gaafa tokko osoo akkasii deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee agarree dhadhee aanaa fi qawwee fi talaa sallama caasee jechuudha. Dhagaa warri aangoo warra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraati irraa barachuu danda'uu qabu. Qawween hanga feetee yoo jiraatte ummata oliiti. Ummata oliiti. Jaarraan baagadaa dur maal jedhu ummanni keenya kun tokko ta'ee ol bahee
gara ngotor raga pincanan bodi ala sulla ke kana dara gola ja ero kan mo bodi ber tak batate to pinchate ho yani dara go to am rati arrastanan madal ni kan ni sirni ho yani gara kana chala jabinan parti cima kaba security cima kaba dinagya cima kaba siyasa cima kaba jari mu security kaban dinagyan kaban parti kaban nu oromo tu asin sange nu tu sura me sangae nu sura san jalan kaba sura itu wo sirau la ta wa brango jalan makka mu ni le ragati no le brango itu ha dimma federalism dimma filando hurundi etenu bekum sakam oromo bekum sakam umat sirnambul umat adambul umat demokrasi bul oromias tahak ummatoota isii keessa jirulee oromoo qofa osoo hin ta'in sababa sablammoota isii keessa jiru Itoophiyaas ummanni bara abdii akkam nurraa qabaachaa ture 2018 it was not just about Oromos sabaaf sablammiin nu wajjin cunqurfamaa cafaqamaa ture amma booda ummanni cunqurfame kuni ummanni Oromoo kun akka keenyatti laalaa cunqursaa beeka kana booda miidhaa nurraa dhumtii jedhaniitu abdii nu gachaa ture jechuudha abdii san nyaatte ijoolleen ture kabiraan isi ummanni murni isaan keessaa ba'e yeroo adda addaatti nu miidhaa tureewu amma booda miidhaan ni dhaabanti araaraan nageenuuf nageenii yaadaa ture jechuudha mismanagement of the transition karaa koo kana hundamitti uume kanaaf sirna ummatoota Itoophiyaatiif ta'u marii marabbaadhaan ilaameedhaan ummatoota hogganoota isaanii wajjin mari'annee sirna ummata keenyaafis ummata biraafis ta'u jaru qabna jarus ni dandeenya jechuudha kabira wanni cimaan Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lama tumamaa jirra bardhiyo mootummaan kun gama lamaan nu jeeqaa jirti gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana gama biraan maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni nu jira ni jibbamna jechuudha Oromoo foobiyaan hangaan du'aa jirra dachaa meeqan guddattee jirtu maqaan nyaatan maqaan balleessan darriin isaanii tuffii bite hammeen isaanii jibba bite diigaa stop kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha maaliif nuti biyya nu hundaaf taatu jaaruu barbaanna waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ga'u Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincille dhaggeeffadhaa nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas nuyi Amaara jibbineen fincille Tigree jibbineen fincille Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra ga'u ifirraa cabsuudhaaf har'ammoo dirqamni Oromoo akeenyi Oromoo kan ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine nu qofaa miti nama biraallee hin miine jaaruma har'a Itoophiyaan kalee nu miidhaa turte sun harka nama keenyaatiin nullee miidhuu jirti sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha gama lamaan kasaaraa keessa jirra miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii nu miidhuu jira ijoolleen nu keessa ba'an gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran kun hariiroo nu sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha kanaaf walitti ni araarama Itoophiyaa fi Oromoon wanni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha an marsaa dabaree sirriitti neera ejjennoo fi wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti Itoophiyaan amma jirtuun facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa Tigraay keessaa baatu hin jiraattu faffacaatii okkatee lafa buutanii beektanii okkotee lafa buute taate san keessatti Oromoon hin buufatu namni fuula kijiban dhaga'inaa realitiin jiru maali biyyi Itoophiyaa tun sirraa'uu qabdi sirraa'uu ni dandeessi Oromoo akka taatutti Tigree akka taatutti Guraagee akka taatutti Amaara akka taatutti Soomalee akka taatutti haqa walii eeganii dhugaa walii eeganii waliin mari'atanii negosheet godhanii baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan
wal qixxummaan bilisummaan wal kabajni keessa jiru jaaruun ni danda'ama jechuudha. Waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin kakaaftan ijoollee abaa'oo isin jedhan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiibdamiidhaan dhuftan kijiba finxaalee maal jedhan kun marrooni sodaate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ba'e garaagarummaa tarsiimoota qabaachuu dandeenya. Wanni garuu ifa ta'uu qabu marroo ta'ee zammana kaasee kan bosonan galchee dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiyyi Ahmadii fi tuunni isa marsee harka dha'uuf raawwate. Hanga wanti Akiiloo jedhamtu karaa deemutti Oromiyaatti nageenyi hin jiraatu, Amaarri nageenyi hin jiraatu, Tigireen hin jiraatu, Soomaaleen Moqodishoo illee nagaan argattu. Rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaa kaleessa sarras masaraa kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii miti. Sirna bulchiinsaa Finfinnee keessa jiru jechuudha. Finfinnee karaa deemuu, Finfinnee eemaluu, Finfinnee sirreessu nagaa baargaariifis, nagaa magaleetiifis, ka jijjiiraatiifis, ka hawaasaatiifis, ka Moqdishootiif illee barbaachisaa jechuudha. Rabbiin waan godhan laal. Tigiree wal walchiisan, Amaara wal walchiisan, Oromoo wal walan, Somaalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinuu godhe. No, nuti uummanni Somaaleetis jaalatamu irraa qaba bara. Gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abbootu ni beeka. Isaan keessan baqan. Wanni bishaan rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe. Akka isaaniif fayyaditti akka nuu fayyaditti tolchuu dandeenya. Wanni humnaan yaba baasuuf hin jiru. Humnaan yaba baasuuf mangistuufis hin taane. Maqaa keenya immoo kun hayyamamuu qabu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa dimokiraatota ka haqa Oromoodhaa eegi, ta kabaja Oromoodhaa eegi, ta haqa Amaaraa eegi, haqa Somaalee eegi, haqa Harariidhaa eegi ni ijaarra ni dandeenya. Lakkoofsa namaa qabna, qabeenya qabna, roorrifamne beeyna wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru, sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha. Isinitti himu look sirna kan nuufaan gorra kaa'e I take personal responsibility. Naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf. Rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uu illee itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatuuf hafuura akka baafatuuf karatti deebisuun sirreessuun beekama. Jarri kun sirraa hin danda'a. Last call jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan ni miira takkaan baqeet bada lama ala hin jiru jechuudha. Kan karaan jiru galatooma.